daawwattoota OMN oduu ijootiin isinitti maanifaayisaa Iliyaasim. Waraanni bilisummaa Oromoo kan Walloo keessa socho'u magaalaa Kamisee fi naannoo ishee Sanbatee Caffaa fi bakkeewwan murteessoo ta'an to'annoo isaa jala oolchuu hime. Ajajaan Buttaa Walloo Kamisee akka OMN'tti himetti humni waraana mootummaa cabee baqatee naannoo san gadi lakkisee bahee jira. Humna nafxanyaa nu cabsuuf nutti dhaadachaa ture halellee cabsinee irra aannee jirra kan jiru waraanni kun hanga walabummaa Oromiyaa agarrutti waraanni keenya kutaa Oromiyaa cufarraa bakkeewwan tarsiimoo qabachuuf kuffisaa jira. Rajaan qeerroo fi qarreewwan Oromiyaa kutaa Oromiyaa mara jirtan hanga bilisummaa dhugaa agarruu hin rafna kan jiru ajajaan Buttaa Walloo Kamisee kun wal argaan Finfinneetti jee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee dabalatee golee Oromiyaa hundatti sochii jabaatti akka jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwork quba qaba. Oduma wal qabateen godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Harxummaa Fursee lafa borkan najaamee yaamamutti lola bilxiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti eegaleen miidhaan cimaan waraana bilxiginnaa irra gahuun himame. Halkan edaa dhukaasaatu ture kan jaan jiraataan aanaa Harxummaa Fursee reefki waraana bilxiginnaa hedduun argamu OMN'tti hime. Kana malees humnoota faannoo naannoo Amaaraa irraa bobbaafamanii fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti walitti bu'iinsi akka mudate odeeffannee jirra. Waraanni bilxiginnaa garas qubsiifamee tures baqachaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Odutanya birootiin waraanni Tigraay magaalaa Dasee to'achuu labse. Lola cimaatti bana magaalaa Dasee qubachuun taasifamaa tureen guyyaa kaleessaa onkololeessa 30 bara 2020 akka humnoota sirna bilxiginnaa fi fiinxaaleeyyii Amaaraa injifachuun magaalaa Dasee guutummaan guututti to'achuu komaandi poostiin waraana Tigraay beeksisee jira. Reuters dubbii himaatti PLF obbo Geetaachoo Raddaa bakka hin beekamnerraa bilbila saatelaayitiin yoo dubbisu humnoonni isaanii humnoota mootummaa magaalota Dasee keessaa baasuun gara magaalaa Kombolchaatti qajeelaa jiraachuu himane. Jiraattonni magaalichaa miidiyaaleef yaada kennanis Daseen humnoota TPLF'n to'atamuun dhugaadhaa jiru. Sirni aangoorra jiru gama isaatiin humnoota Tigraay Dasee to'achuuf dhufan ofirraa qolataa jira jechuu irratti argama. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa maqaa faannootiin of gurmeessaa ture diigamuu isaa hoggansi koree faannoo beeksise. Diigamuu humna kanaa mo'atamuu waraana bilxiginnaatiin wal qabataa jaamaa jira. Maqaa humna ittisa uummata Amaaraa Hizbaawii Haayil yookaan faannoo jedhuun of ijaaraa fi leenjiiwwan waraanaa caasaa bilxiginnaatiin alatti kennaa kan ture humni kun diigamuu isaa ibsa baaseen beeksisee jira. Yaamicha taasisneen faannoo kumaatamaan lakkaaman gara kaambitti galchinee turre kan jiru ibsi koree kana garuu qaamni mootummaa waadaa seene raawwachuu waan dhabeef humnoonni keenya gara mana isaatti akka galan ajajaa dabarsinee jirra jechuun faca'uu faannoo kana ibsanii jiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Gola Odaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduutiin namoonni hidhaman murtii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jedhu jiraattonni. Namoonni 9 maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdaniitiin hidhaman qajeelcha poolisii godina Harargee Bahaatti ji'a 7 erga tursiifamanii booda gara mana hidhaa magaalaa Harar maarramee ajaamutti dabarfaman ji'a 3f achitti reebamaa turan. Guyyaa dheengaddaa gaafa onkololeessa 28/2020 ammoo mana hidhaa maarramee ajaamu kana keessaa baasuun hanga ammaatti eessa akka isaan geeffaman maatii dabalatee firrii beekuu akka hin jirre maddeen ibsanii jiru. Mootummaan Ameerikaa Iraan diroonii ishee Itoophiyaa dabalatee michoota isheetiif kennitu nageenya goolte jechuun qoqqobbii irra kaa'e. Waajjira qabeenya US'tti muummeen to'annoo qabeenya alaa miseensota kaampaaniiwwan hidhata walii qabanii fi namoota dhuunfaarra qoqqobbii kan kaa'e xiyyaaronni waraanaa nama maleeyyii Iraan nageenyaa fi tasgabbii idil addunyaa jeequu sababaa jedhuun waajjirri qabeenya alaa United States Iraan raabsii dirooniiwwan naannoo adda addaatti gootu nageenyaa fi tasgabbii addunyaatiif yaachisaadha wayita jettu. Dirooniin kun Itoophiyaadhaaf kennamuun ammoo waraana naannichatti goolaa jiru ittuu kan ammeessuudha jechuun yaaddoo ishee ibsite. Sababaa kanaan Iraan dirooniiwwan ishee kennaa fi gurgurtaanis akka dhaabbilee fi biyyoota garagaraatiif hin raabsine Ameerikaan uggurtee jiraachuu ibsa waajjirri qabeenya alaa United States baase kun ni ibsa.
Humnootiin nageenyaa Suudaan leliftoota diimokiraasii humna waraana mootummaa fonqolchee mormuuf hiriira ba'an irratti kallattiin dhukaasuu fi gaazii mimmaanessaa fayyadamuun yoo xiqqaate namoonni 3 ajjeefamu koreen haakimoota beeksise. Namoonni 10,000 lakkaa'aman magaalaa guddoo biyyattii Kaartumii fi kanneen biroo keessatti sanbata hiriira bahuun muummee ministeera Abdallaa Hamdok akka aangootti deebi'an gaafatani. Gabaasa BBC irraa arganneen ministeerri dhimma biyya keessaa kallattiin uummata irratti dhukaafamuu haale. Rogeeyyiin gama isaaniitiin ammoo namoonni 100 ol miidhamuu himane. Ayyaangaa daawwattoota OMN oduun ijoon saatii tanaaf qabanne sangammaatti daawwattanii oduu teenya odeeffannoo gaarii karkatan abdiidha qabna. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idila keessatti galgala kana isiniif dabru ta'a ammasittuu sagantaa OMN hordofuun dagatina.